baay'ee gammadeera Roosiif Akaadaamii waan paartinarii yuutuubii ta'eef garas waan dabalanneef baay'ee natti toleera. Dadhabbii baay'een booda kunoo gammachuu guddaa keessa jirra jechuu isaatii taana. Guddoo gammanneerraa Roosiif Akaadaamiin bu'aa bayii guddaa keessatti amma paartinarii yuutuubii waan ta'eef koongiraajuleeshin jennaan nuti. Wanta tokko kaayoo qabattee yoo jabaattee hojjette ija keetiin numa argita. Anis akkasuman ta'e ganama tokko lafaan ka'e. Gaafa lafaa ka'ee ilaalu wanti ani itti dadhabaa ture ija kiyyaan ni arga hin seene. Guyyaa tokko keessa ganama lafaan ka'e yoo ilaalu koongiraajuleeshin baga gammaddee unkaan deessaadha jechuun weelkaam naan jedhan. Anis lafaa nan ka'e. Wantichi dhugaa natti hin fakkaanne garuu akka dadhabee kiyyaatti dhugumallee. Haaluma saniin ganama keessa yoo lafaa akkuma nama tokko lafaa ka'u hirribarraa yeroo ka'u algaarraa yeroo ka'u siree koorraa yeroo ka'u taqee tiyyarraa yeroo ol jedhu wanta nama gammachiisuu fi namatti tolu ija kiyyaan dhaggeera. Allee guddootti dadhabeera. Haa dadhabu malee bu'aa kiyya ilaan dhaggeera. Jabaatanii hojjannaan jabaatanee bira ga'uuf ganama galgala karoorfatanii itti kaanaan dhuma biraan ga'ama. Gaarri dadhabamullee hin jiru. Aduun cimtus bokkeen roobee lafti mucucoon nama dhibutti bokkeen roobee lafti mucucoon nama dhibullee gara lafa gogaatti yookaan lafa irratti ijjatanutti bira ga'uu hin dadhabamu. Galatoomaa wayyamaa guddoo isin jaalladhaa. Roosiif Akaadaamiin bu'aa baay'ee keessa darbee dhufee kunoo hadha firii tana dhaggeera. Isinillee na bira dhaabattanii karaa saskiraayib gochuutiin karaa laayik koomentii gochuutiin karaa ilaaluutiin guddoo na bira dhaabbattanii guddoo na bohaarsanii waaqayyo isin eebbisu. Ammaa achiin irraa eeggattan barnoota gaggaarii wanta isin barbaachisu isin madaala barataa karaa teekinooloojiitiin cimaa ta'ee bahu karaa Roosiif Akaadaamiitiin galan waada kiyya mana isin daawwadhaa. Guyyaa tokko mana galateeffatanii guyyaa tokko nama akkasii nama hojjetanii isin jaalladha. Isin jechuun Roosiif Akaadaamii waan irraa qabu isinidha. Keessanii karra teessanii midhaan keessanii horii keessanii bira dhaabadhaa. Amma ulaagaa kana guunnee asiin baana jennaan wanta sidhaan numati waan baay'ee nurraa eeggata. Roosiif Akaadaamiin barnoota cimaa teekinooloojii wanta wal qabatu baay'ee isaa waan hawaasa keessaa kutaa garaagaraa irratti isiniif dhiyeessaa. Akkuma gaaf tokko isin yaada galee guyyaa tokko keessa barsiisuu barnoota gaggaarii asirratti hin dabarsina. Wanni isin gootan garuu ammallee keessatti sheer gochuu irraanfatina. Guddoo gammadeera. Guddoo natti toleera. Akkuma toleera. Ganama keessa yeroo ka'ee lafa jedhee ribarraa yeroo gammadee ilaalu koongiraajuleeshin jedhu argee iimeelii kiyyallee ilaalee akkasumallee daashboordii irratti gaafa ilaalu koongiraajuleeshin argadheera. Sa'aatii akkasumas nama saskiraayiberiitumaaf ol argadhee gara warra yuutuubiitti erge yuutuubiin yaadisaa riviisaa ilaalee rivii godhee akkasitti deebii naa deebiseera. Haalli gammadeera. Amma doolaa laafee gochameera. Sirriitti isin barsiisuu fi wanta isin madaalu isin qopheessa jira. Roosiif Akaadaamiin irraan fagaatina. Guddoo natti toleera. Congratulations. Congratulations.
congratulations. Congratulations. Baga gammadane. Baga sidansa. እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። በጣም ደስ ብሎኛል። ሮሲፍ አካዳሚ በብዙ ውጣ ውረድ ካለፈ በኋላ ብዙ ትግሎች ካለፈ በኋላ ዛሬ ደስ በሚል መልኩ ይኸው ሞኔታይዝ ሆኖ ዩቲዩብ ፓርትነር ሊኮልኝ ማለት ነው። ዩቲዩብ ፓርትነሩ ሊኮልኝ ዛሬ ደስ ብሎኛል። Rossif Academy, filosofesani bonata. Rossif